Gara ergaa waldaa Lodoqiyaatti ergaa kana isa karaa isaa wanti hundinuu ameen jedhamu gabaatu isa amanamaa isa dhugaadhaaf dhugaa ba'u isa wanti Waaqayyo uume hundumtuu isa biraa ka'ee jedhiti caafi ergicha akkas jedha ani hojii kee beeka ati hojii kee keessatti bulluqaas miti diilallaas miti bulluqaaf diilallaa otuu taate immoo wayya ture ati garuu bu'aadha amma gaa bulluqaa yookaan diilallaa waan hin ta'inii fi akka nama bishaan bu'aa afaansaa keessaa tufuutti si tufuufan jira atis ani sooressa geessifadheera wanti ana barbaachisu tokkollee hin jiru jetta ati garuu nama gadadamaa namni boo'uuf hin ta'u deegaa jaamaa qullaa ta'uu keessa hin beeku ani immoo akka sooromtuuf warqee qulqulluu abiddaan ilaalame qullaa taate akka qullaa ta'uun kee hin mul'anne uffata adii akka arguu dandeessuuf immoo qoricha ijatti naqattu immoo akka narraa bitattu sin gorsa warran jaalladhu hundumaa immoo balleessaa isaaniittan hima barsiisuudhaaf akka ta'uuf immoo nan adaba ammas dhimmi yaada garaa kee deeddaradhu kunoo ani balbala kee dura dhaabadhee balbala sittan rukuta namni sagalee koo dhaga'ee balbalicha yoo anaaf bane ol nan lixaa isaa wajjinis maaddiitti nan dhiyaadha innis anaa wajjiniin hin nyaata ergaan kun ergaa waldaa biyya Lodoqiyaa jirtuuf kan barraa'edha waa'ee biyya kana dubbachuudhaaf yeroon qabu yeroo dheeraa fudhata seenaan Lodoqiyaa dhufaatiidhuma isheetii kaasee Lodoqiyaa isheen jedhamtu kun Leedoqiyaas dubartittii jedhamtu irraa akka dhufe macaafin dubbata Leedoqiyaas haadha manaa namichicha biyya sana yookaan immoo magaalattii sana hundeessee akka ta'e hin dubbata maqaan dubartittii immoo maqaa waaqa tolfamaa biyya sanaarraa kan ka'e akka dhufe hin dubbata magaalaan Lodoqiyaa maal fakkaatti yoo jettan magaalaa kaleessa gadadamoo turte har'a garuu Waaqayyo yaadatee ni guddachaa dhuftedha magaalaa kana keessa biyyoota lama bishaan dhufutu magaalaa Lodoqiyaatti wal ga'a bishaan gar lamaa dhufu kun magaalaa Lodoqiyaa keessa gaafa ga'u bishaan inni tokko owwaadha bishaan inni tokko immoo adoodaadha ture bishaan kun lamaan dhufee magaalaa Lodoqiyaa keessa ga'a gaafa magaalaa Lodoqiyaa keessa ga'u immoo maal ta'a way owwaa miti way qabbanaa miti maalidha bu'aa yookaan barraad way tikkus ayedellashim labbi yaalewa bishaan owwaas miti qabbanaas miti bishaan adoodaadhaa fi bishaan gubaa lamatu dhufee balbala magaalaa Lodoqiyaa kanatti wal rukuta bishaan kana bareechanii beeku isaan bishaan kun afaan namaa keessan ta'u ashaboo jedha dhugaatiifaaf hin ta'u bishaan kun bishaan maaliiti yoo jettan bishaan wayyaa miiccaadhaaf fayyadaman miila miiccachuuf fayyadaman fuula dhiqachuuf fayyadaman isa nuti ganama kaanee irra naakaay bishaan jennee fuula dhiqannu isaan bishaanichatti dhiqatu sababiin isaa labbi yaala nabbar bu'aadha bishaan kun waa'ee bishaan kanaa beeku bareechanii waa'ee bishaan bu'aa waa'ee bishaan owwaaf qabbanaa ta'uu dhabu giddu galeessa ta'e tokko magaalaa Lodoqiyaa keessa kiristaanonni jiranu beeku turan kanaaf gooftaan dhufeetiyyuu egaa akkasittiin jedha ergichi an hojii kee beeka hojii kee keessatti ati bulluqaa yookiis diilallaa miti ati bulluqaa yookiis diilallaa otuu taate hin wayya ture ati garuu amma bu'aadha maa inni bu'aan hin jedhanu sabni kun waa'ee bishaan bu'aa bareechanii beeku balbala jiraatti wal gaa waan ta'eef bishaan bu'aan kun addunyaa kana keessa magaalaa Lodoqiyaa keessatti kan inni barreeffame magaalaa Lodoqiyaa kana keessa bishaan bu'aa kanatu jira amma namooti tokko dhiifama naa godhaa Waaqayyo deebii siin jedha yoo jettaniin no an of beeka waa'ee koo namni raajiin nan barbaachisu raajiin sirrii macaafi jira siin jedhu gaafa mu makiinaa bitta'ee jedhu natti dubbateera abjuuyyuu argeera kun si'a torbaffaadha ergaa jajjabaan gaafa dhufu ilaanni kun na laallata jira yoo ta'e namni daba hojjetu ana jedhaa malee nama si biraatti hin cunqursin ergaan kun eessaa dhufe akka isaan jedhanu beeka gooftaa Yesuus magaalaa Lodoqiyaa jireenya akkamitti akka jirtu isinittan hima badhaadhummaa isheen keessa galte isinittan hima gaba booddee kanarraa kan ka'e Waaqayyo gara keenya goree nu badhaadhomseera waldaa jettudha prosperity addaa keessa jirra badhaadhummaa fooniif afuuraa keessa jirra jedhanii waldaa amanan gatii ta'aniif success gooneerra waan jedhanuuf nu duuka jira waan jedhanii amananuuf ergaan kun keenya miti dogoggoraan nu bira dhufeedhanii gatii amananuuf duruma gaafa barreessu raajichi akkas jedhe ila ergaa kana isa karaa isaa wanti hundinuu ameen jedhamu eessaa dhufe yoo jettan ergaan kun isa karaa isaa wanti hundumtuu ameen jedhamu maal jechuudha isa wanti hundumtuu ameen jedhamu jechuun isa karaa isaa wanti hundinuu nama harka galu jechuudha ameen jechuun maal jechuudha
naaf haa ta'u narka galuu jechuudha. Ergaan kun isa karaa isaa maqaa Yesuusiin isa jennee karaa isaa wanti hundinuu ameen jedhamee fudhatamuudha jedha. Dhuga baatu isa akkamii? Isa amanama. Ergaan kun eessaa dhufe yoo jettan dhuga baatu isa amanama biraa akka dhufe hin dubbata. Isa dhugaadhaaf dhugaa ba'u. Eessaa dhufe yoo jettan inni sadaffaan isa dhugaadhaaf dhugaa ba'u. Isa wanti Waaqayyo uume hundinuu biraa ka'e sana. Wanti abbaan uume hundinuu karaa eenyu uumameedha? karaa ilma isaa ኢየሱስ ክርስቶስ ወንቱ እንዲኑ ካለ መኖር ወደ መኖር የመጣው ከእግዚአብሔር ልጅ ከኢየሱስ እግር ስር ነው። ወንቱ እንዲኑ ኢሰብራ ከየ መጽሐፍ ቁልቁሉን ወንቱ እንዲኑ ኢሳንተ ካንተ ከሳስ ተኮለ ኢሰመለ ካንተ እንጅሉ ኢየሱስ እንተ የጀራ ሰከራይ ሳ ወንቱ እንዲኑ አሜን ጀራሜ ፍዳተሞ ሄዳ መቃየኙቲን አሜን ጀነ ፍራና ጀራና መቃ ኢየሱስን ኑቲ ማጅራ ኢሰዋን ሁንዱማ ከራ ኢሳ አሜን ጀተኒ ፍዳተን ኢሳ ኡመምኒ እንዲኑ ኢሳ ብራከ ኢሳ ዱጋዳፍ ዱጋበው ሄዳ ኢሳ ዱጋዳፍ ዱጋበው ኢሳ ብራ ergichi mokkas jedha erga eessaa ka ergaan kun jechuu isaa adda baafattanii ergaan kun waaqayyoon biraa erga dhufee ergichi akkas jedha ergichi ani hojii kee beeka hojii kee keessatti bulluqaa yookiis diilallaa miti bulluqaa yookiis diilallaa utuu taate immoo ni wayya ture ati garuu bu'aadha diilallaa yookiis bulluqaa waan ta'iniif akka nama bishaan bu'aa afaan isaa keessaa tufuutti ansi tufuufanii hamma qophiin ko si tufuufanii haa ta'u malee biyyattiin kun maal fakkaatti yoo jettan biyya waldaan keessa jirtudha waldaa kana eenyu caafe yoo jettan akkaataa macaafonni garaa dubbatanutti namoota Phaawulos dhaqeetti lallabe Phaawulos biyya sanatti waldaan dhaabne garuu namoota inni itti lallabe amansiise keessaa tokko kan ta'e bakka isaa barsiise kan inni achi kaa'e tokko achi kan jiru hiriyaa isaatu dhaabee jedhu haa ta'u malee waldaan kun ka'umsi ishee gaarii ture kaatee garuu waldootii torban keessa tokko jedhamtee maal jetteetti caafamteetti maqaan ishee maqaa waldooleetti dabalameera maqaan ishee maqaa warra qajeelotaatti dabalameera maqaan ishee kan Waaqayyo warra jedhamanitti dabalameera ka'umsi ishee gaarii ture kanaaf warra Galaatiyaatiin maal jedhamu eenyutu waa isinitti godhe kaleessa akka waan gooftaa Yesuus Kiristoos dura keessanitti fannifameetti simattanii hamma garuu eessa akkasin buutan kadhati keessan lafti inni bu'e hin wallaalame jedhee dubbata kanaaf waldaan Lodooqiyaa ka'umsi ishee baay'ee gaariidhaa fi baay'ee bareedaa ture haa ta'u iyyuu malee booddee kana badhaadhummaa biyyichatti dhufaa jiru kana hundumaa kontrol gochuu dadhabdee of wallaaltee waldaa burjaajaa jirtudha waldaa fiigicha duwwaa taatedha waldaa kontrol rimootiin harkaa bu'eedha waldaa waanumatti dhufe hundumaa ofitti qabdu taate waldaan kun waldaa qabeenya addumaan Lodooqiyaan ani sooressa ofiin jetti maal ilaaltee soorummaa biyya lafaatiif ishee kenname yookaan immoo qabeenya biyya lafaarraa isheedhaa dhufaa jiru argite qabeenyi maal akka ta'e waldaa addan baafannedha qabeenyi muka seeti qabeenyi konkolaataa seeti qabeenyi warqee seeti qabeenyi waanuma isheen qaba jette sana seeti garuu gooftaa Yesuus an hojii kee beekaa ka'umsa kees ga'umsa kees arras lafatti jirtu beekaa waa yoo deebite si wayyaa waa yoo na dhageesse si wayyaa waa yoo deebite dura koo si wayyaa yoo didde garuu hedheetiyyuu hamma qophiin koo si tufuufaniidha maal jechuudha si tufuufanii jechuun si dhiisuufani waa'ee kee dubbachuu dhiisuufani kakuu waa'ee keetii baasuu dhiisuufani waa'ee kee yaaduu dhiisuufani completely waa'ee kee lafa kaa'ee darbuufani waldoolee torbanii jedhee warra torbaanitti si qabu dhiisuufani hammannaa waldoolee tammadhetti si hammachuu dhiisuufani because of ati amma baddeettaa jedha maal balleessite waldaan kun atis ani sooressa jetta badiin kenni guddaan of ga'eera of jajuu jalqabde hin jetta bayya addabaabaayuu dirree hundumarra dhaabbattee ani sooressa jetta of jajjaatti hin jedhaa jira waldaa kanaan of jajjaa ka'umsa kee irraanfattee namni tokko milkaa'ina isaatiif murteessaadha kan jedhan falaasamoonni garaa kan hafuuraas kan biyya lafaas maal jedhu ka'umsa isaa hamma iddoo jiruuf bor lafa ga'u beekuu qaba kaleessa isaa har'a isaatiif borii isaa beekuu qaba eessaan ka'e eessan jira eessan dhaqaa jira beekuu qaba lafa dhaquuf ka'e qabaachuu qaba lafa ka'umsaa qabaachuu qaba iddoo irra dhaabbatee jiru beekuu qaba kanaaf
waldaa Lodooqiyaatiin inni jalqabaa komeen koo jedhaan waaqayyo ofiisaatii komataaf inni jalqabaa akkan si tufu kan godhaa jiru badhaadhummaa biyya lafaa badhaadhummaadha ittee mataa jirtaa qabeenya lafaa qabeenya biyya lafaarraa waa'ee isa mootummaa waaqayyootiin of jajuu dhiistee konkolaataa bitteen of jajuu jalqabdeetta konkolaataa bitteen mana ijaarratteen of jajuu jalqabdeetta har'as waaqayyo akkati konkolaataadhaan of jajuun barbaadu kan of jaju yoo jiraate eenyuun of jaju waaqayyoon meeyyaati waaqayyoon of jaju jedhame maal waaqayyo warra jaallatan warra isa jaallatu hin gorsa akka isaan fayyaniifis maal godha hin adaba akkati hin banneef sitti naannessaa jira waaqayyo sittan kwakwaira kan of jaju yoo jiraate waaqayyoon of jaju ati garuu ani sooressa jetta lafa geesset ani koo jechuu jalqabdeetta ana jedhee jiraachuu kan danda'u waaqayyoon duwwaadha ana jechaa jirta yoo ta'e harka kee kaasiti ati moo jedhi malee si jedhi malee ani hin jedhinedha sababiin isaa badhaadhummaa gara biyya keetti dhufe kana qabeenya akkuma isinitti hime bishaan biyya sellee dhufu lamatu gamaaf gamanaan dhufe biyya kanatti gala qabeenya gurguddaa qabdi biyyi kun qabeenya gurguddaa qabdi markaboota gurguddaa qabdi haa ta'u iyyuu malee ati ani sooressa geessifadheera wanti ana barbaachisu hin jiru hin jetta lafa geessetti ani ga'eera jetta waldaa keessa dhaabattee nu gaadha jetta hafuuratti ga'aa miti macaafi qulqulluu Maatiyos boqonnaa 5tti fakkaata maal jedha hafuuratti hiyyeeyyota kan ta'an maal ta'an maal waan ta'aniif maal ta'uufi geessifachuufi hafuuratti hiyyeeyyota kan ta'an kan jedhu kuni otuma guutanii jiranu otuma afaan haaraa qaban warra jilbeenfatanii abbaa koonaan dabaltuure afaan haaraa warra jedhanu malee warra hiyyeessota jechuudhaan without spirit warra ta'an jechuu miti wanti isin hubachuu qabdanu hafuuraan ala warra ta'an otuun ta'anii otuu humni guddaan naaf ittiin diriiraa otuu jiru warra jilbeenfatanii yaa waaqayyo ayyaana keenaan kenni ture warra jedhan waan mul'ata otuu dubbatanu gaafa jilbeenfatan immoo maalittiin qababbaa koo ani kollee man keessisaa duwwaadha yoo tinatti guutte malee ani duwwaadha warra jedhan jechuudha hafuuratti hiyyeessota jechuun warra hafuurri keessa hin jirre otoo hin taane otuu hafuurri gar malee irra jiru siim warra jedhan waldatti ishee sadaffaa sana maal jedhe waaqayyo ati humna xinnoo garuu maqaa koo maal hin goonne hin gannee jedhe kanaaf ani imma balbala eenyullee cufuu hin dandeessa eenyullee hin cufne si duratti maal godhe humnaan qabu jetta jedhe ana humni kee jedhaanii jira lakkaa humnaan qabu jetti malee humna qabdi ani koo humnaan qabu jetti waaqayyoon malee homaan qabu jetti lakkaa humna ishee kan ta'e qabeenya ishee miti lakkaa beekumsa ishee kan ta'e qabeenya ishee miti maal isheeti waaqa isheeti kanaaf akkas jedhe waan ati dirqattetu si baasa waan ta'eef natti dirqatte waan ta'eef maqaa koo hin ganne waan ta'eef hin qabu jetta garuu maqaa kootti immoo rarraatee deemta waan ta'eef maqaan koo immoo balbala kamiin keessa nama baasa waan ta'eef eessa yoo deemte iyyuu guutuu taatee mul'atta waan ta'eef maqaa koo qabattee hin deemtaa maqaa koo qabattee akka sitti hin cufamne naan godha amee warri ittan sin irratti ta'eera mee warri maqaa waaqayyoo mana keessa jiru iyyaati maqaa waaqayyoo jedha gimbii jabaadha jedha namni qajeelaan jedha isatti baqatee jedha du'a jalaayyuu jedha dabalaate hin oolaa maal jedha humnaan qabu jetti waldaan kun garuu eenyuun qabatteetti maqaa waaqayyoo humnaan qabu man ani maalan qaba si malee jetti jilbeenfatte ani maalan qabaa jetti ani gooftaa malee maalan qaba tuullaa qabdi hin argitusa ijjisee sarra jiru ijjisee gooftaatti naanna'eera ka'umsa kootu si'ii waan ta'eef qabeenya kootu si'ii waan ta'eef maqaa keetiitti maqaa Yesuusiinitti waan hundumaa inni maal qabda jennaan maqaa Yesuusiin hin qaba maal qabda jennaan waan lakkaamu moo jettee yoo wanti lakkaamu yoo jiraate mana koo Yesuus duwwaadha warri Yesuus duwwaan mana keessanii lakkaamu galgala kana darbitaniittu warri Yesuus duwwaan mana keessanii mul'ataa jiru galgala kana darbitaniittu harka kee kaasee Yesuus jedhi hafuuratti hiyyeeyyota warri ta'an warra of gadi buusan otuma irra jiranu bateetinaa yetamollu keessi isaanii hafuuraan guutuudha hiyyeessa ofiin jedhu kanaaf jarraafee jarri maal godhachuuf jiru geessifachuuf jiru yaa waldaa Lodooqiyaa jedhe ati garuu jedhe ani qabeenyan qaba wanti natti irratti hin jiru geessifadheera ofiin jedhe isa kanas irratti jibbeedha of jajummaan kee daangaa cabseera lafa deemtetti hundumaa ani geessifadheera homaa tokko nan barbaachisu ani geessifadheera hafuura of jajuutus keessa jira jedheetiyyuu itti dubbata ati nama gadadamaa nama bo'amuun fi ta'uufiidha deegaadha hiyyeessa
Maaliif geessifatteetta konkolaataa, geessifatteetta waan biraa, garuu an keessa hin jiru. An keessa hin jiru. Qabeenya ittiin of jajaa jirtu keessa an hin jiru. Haloo, Waaqayyo qabeenya kee keessa siif jiraatu. Waaqayyo qabeenya kee kan kooti haa jedhu. Beekumsa kee kan kooti haa jedhu. Waaqayyo ilaalee qabeenya kee an hin beeku hin jedhin haa beekamu galgala kanaa ka'ee qabeenyi kee Waaqayyoon biratti. Waaqayyoon biratti haa beekamu. Qabeenya kee an hin beeku jedhaanii jira waldaa Lodokiyaatiin. An keessa hin jiru. An keessa hin jiru qabeenya ittiin of jajaa jirtu kana keessa. An keessa hin jiru waan ta'eef ati maaloodha jedhe deegaadha. Deegaadha. Cidii walirra turte qabeenya sitti fakkeate deegaadha. Ati homaayyuu hin qabdu. Qaba jetta of jajja. Kanan qaba jetta. Sanan qaba jetta. Gabaa kanarraa kanan qaba jetta. Warqee ammanan qaba jetta. Hin beekuan. Haloo, wanti Waaqayyo hin beekne kamiyyuu suuqiin kee zeeroodhaan baay'ata. Waaqayyo immoo waa malee hin beeku hin jedhu. Gaafati qobaa nyaattu hin beeku Waaqayyo qabeenya kee. Gaafa manni kee Waaqayyo hin taane hin beeku Waaqayyo. Waaqayyo kan inni beeku isa siif isa gidduu jirudha. Waaqayyo yoo itti fayyadame duwwaadha kan kooti kan siin jedhu. Nama koo kan inni jedhu isatti fayyadamutti. Nama koo kan jedhu isa wajjin jiraatutti. Kanaaf waldaa Lodoqiyaa jedhe qaba jettaa geessifadheera jettaa ati garuu deegaadha. Maaliif an keessa hin jiru. Rakkeessan gaafadha waan siniin jedha. Har'aa kaasee Waaqayyo kan kooti waan jedhu duwwaa mana kee akaa'u. Amee warrettan beekumsa kan Waaqayyo hin taane qabeenya kan Waaqayyo hin taane galgala kanaa kaasee kan Waaqayyo godheera. Qabeenyi beekamtii hin qabne laayisansii kan hin qabne Waaqayyoon biratti kan hin beekamne galgala kana beekamtiin itti haa kennamu. Galgala kana galtanii qabeenya keessan fuutanii dura isaa jilbeenfattu. Akkas jettu ilaa yaa Waaqayyo naa beeki. Kun kan keetii yeroo barbaadetti immoo itti fayyadame. Yeroo barbaadetti hin ba'itti hin gali. Yeroo barbaade gurgurii fudhu kan keetii. Garuu si duratti akka naa beekamu nan barbaada. Akka waldaa Lodoqiyaa hin beeku naan hin jedhin beekamu kan koo. Kanaaf Waaqayyo waldaa Lodoqiyaatiin maal jedhee komeensi irraa qaba. Ani sooressa geessifadheera wanti na barbaachisu hin jiru jetta garuu immoo deegaadhaati jedhe. Ati jaamaadha. Jaamaadha kan isin jedheef immoo qullaa ta'uu kee illee hin argine. Please na dhaggeeffadhaa daraa dargaggoon ispeeshaalii. Qullaa ta'uu kee hin argine ati jaamaadha. Jaamaadhaati. Qullaa ta'uu kee hin argine. Nami Yesuusin hin uffanne yoomiyyuu qullaadha. Nami Yesuusin ayyaana Yesuusin uffanne yoomiyyuu qullaadha. Yesuus immoo waldaa Lodoqiyaatiin an si bira hin jiru jedha. Hamma nan uffannetti birda libsii uffattee jira jechuu dandeessa garuu sobaa. Uffata sobaa uffattee jirtaatti hin jedha. Jaamaadha jedha. Macaafi qulqulluun foonitti Addaamii fi Hewaan maal turanii jedha. Jaamaa turanii jedha. Jaamaa turanii jedha. Jaamaa turanii jedha. Jaamaadhaati. Waldaan nana ati jaamaadha. Waldaan nana jennaan waldaa argamu harka Waaqayyoo isa girgiddaa kanan se'insiin jedhaa jira waldaan si. Manni Waaqayyoo si mana qulqullummaa Waaqayyooti ati. Mana qulqullummaa Waaqayyoo waan taateef sitti dubbataa jira. Ati jaamaadha. Of hin argine. አምላኬ ይሉኛል በአፋቸው ያሞካሹኛል ልባቸው ግን ከኔ ምንድነው ሩቅ ነው. Afaan isaanii keessa hin jira malee laphee isaanii keessa hin jiru. Waaqayyo laphee kee mana godhachuu barbaada malee afaan kee keessa akka taa'u hin barbaadu. Kanaaf waldaa Lodoqiyaatiin ati jaamaadha. Eenyu wajjin akka jirtu illee hin beektu. Eenyu wajjin akka baatu illee hin beektu. Eenyu wajjin akka galtu hin beektu. Yaa waldaa Lodoqiyaa eessatti akka kuftee ilaalladhu. Jira ofiin jetta gaafa baatu maqaa Waaqayyootiin jetta. Yeenyaa Geetaa jechaa baata. Yeenyaa Yesuus jechaa baata. Ani garuu hin jiru si bira. Afaan keef jireenyi kee waliin argu. Sababiin isaa maqaa Waaqayyootiin jetta garuu gaafa gadi baatu immoo nagaa jetta. Afuuratti nagaa. Waldaan Lodoqiyaa foonitti duwwaa miti. Afuurattis nagaa jetti. Garuu maal jedheen Waaqayyo ati wallaaltu deegduudha. Jaamaadha. Hiyyeessa. Faallaa jireenya keetiiti kan na bira jiru. Harka keessa bal'ifadhaa akka nama Waaqayyootti isin eebbisa. Faallaan jireenya kee Waaqayyoon biratti hin galmaa'in. Utuu mana Waaqayyoo keessa jirtuu sin beeku siin hin jedhin Waaqayyo. Utuu tajaajiltuu sin beeku siin hin jedhin Waaqayyo. Utuu kan Waaqayyo jettuu Waaqayyo kan koo miti siin hin jedhin. Maqaan isheetiif
jireenyi waldaa Lodooqiyaa komee keessa jirti. Har'as waldaan nana, har'as nama nana. Waaqayyo akkasiin jedha. Of hin jajiniiti miilla koo jalatti jilbeenfadhu waan si afutu jira. Harka kee ol kaasiitii waan na afutu jira jedhee maal? Owwaas miti qabbanaas mitiidha. Sin jedhaa yaada kiristaanota bara kana. Ittiin owwu, ittiin qabbanaa'u, cubbulluq jedhedhuma akka dhagaa bishaan keessa bu'e. Waldaa dhufee akka dhagaa bishaan keessa taa'e al tokkitti isan nollitu duwwaa argita. Dhagaan bishaan keessa gaafa bu'u darbadhuu laali waan inni jedhu. Al takka sagalee dhageessisa maal jedhee? Cubbulluq jedha. Achi kaasee yoo barbaadde malee warkaan akka goote malee hin argitu. Qorraas miti. Otuu qorraa taate wangeela sitti himna. Otuu owwaa taate wangeela nutti himta. Ati isa dhaga'us miti, isa dhageessisus miti. Giddu galeessa waan taateef wal makaa jireenya. Oromoon gaafa mammaaku miila lama qabaatanii muka lama namoonni ሁለት እግር ያላቸው ሰዎች biyya lafaa keessaas qabu. Asii akka dhaabatu namni akkasii footoodhaaf hin ta'u. Ba'uunat hin ta'u. Amma akkasitti footoo na kaasatu hin jedhin bareeda. Wayii akka jechuun wayii ol ba'anii dhaabachuu malee biyya lafaa keessas gaafa dhattu jira. Gaafa dhuftus asiis jira. Namichi akkasii maa inni yoo ta'e bu'aa. Owwaas miti qabbanaas miti. Achis gaafa dhaqu jira. Asii gaafa jiru gooftaan akkasiin jedhaa jira ergaa keeti jedhiin nama si bira jiru maaloo. Ina doodinii gar tokkotti immoo bayisiin jedha jedhee. Yookiin gadi bayiiti wangeela hin yookiin hin dhufiniiti dhufanii sitti himan. Boqqolloonni dheedhiinis gatiin isaa beekamaadha. Inni bilchaataanis gatiin isaa beekamaadha. Tokko garuu abidda bira bule. Isa abidda bira bule sana hin bishaanne yookaan bishaateera gar lama gar tokko dheedhii gar tokko bishaataa yoo ta'e maal jettanii gurgurattu? Maal jettanii gurgurattu jiran? Hin gurgurama? Ishi gabaa dheedhii gabaa bishaataa dhaabata. Egaa gar tokkotti bayi. Wayi gara bishaataa gori. Wayi gara dheedhii gori. Xamashoon achooti qabatu. Abidda bira isa bulee hin ta'ina. Sirriitti bishaaddaati wayi gatiin keessa na dabalu. Dheedhiidha jedhamaati binnee faabrikaa biddaatti sin gashina. Kanaaf waldaan nanaatti hin jedhu. Ati of hin argine malee hiyyeessa, jaamaadha, deegaadha, rakkattuudha, kottu jedha gara koo. Amma maal naa wayya yoo jettedha kanatti kan inni kottu siin jedhu. Eessa jirta yoo naan jette balbala kee jala hin jira. Kottu gara koo akkasitti hin jedha. Ani immoo akka sooromtuuf warqee qulqulluu ibiddaan ilaalame qullaa taatee yeella'uun kee akka hin mul'annetti uffata adii arguu akka dandeessutti qoricha ijatti naqatu ana irraa akka bitattu sin gorsa. Warran jaalladhu sin gorsa jedheetu maal jedhaani beektaa? Akkati wayyaa adii na biraa fudhattu sin gorsa. Qabeenyaan banne warqee gati jabeessa na biraa akkati fudhattu sittan hima. Sagaleedha warqeen. Ayyaana uffati. Ijabanamuudha qoricha ijaan ni jedhu waldaan kun jaamaa miti akkuma kee ilaalti. Garuu harkaan jirtu waaqayyoon taanaan ati jaamaadha. Waaqayyo waan hundumatti kutaa kana keessatti ofitti naannessee ilaala malee gara biyya lafaatti miti. Maal argaan jira miti yoo jette amma nan arginetti ati jaamaadha. Kanaaf kottu gara kooti. Kanaaf kana gorsee ka'ee maal jedhaani ati eenyu kan na gorsitu akkan jenne warran jaalladhuun gorsaa jedhe. Warran maal jedhuun gorsaa akka isaan deebi'aniif hin barbaachisa taanaan immoo maalan godha nan adaba. Otuun hin tufin waaqayyo sin tufin si adabu. Waaqayyo sin tufin si adabu. Si gorsu. Ati o'a miti qabbanaas miti lab jedhaadha. Namoonni waldaa Lodooqiyaa gaaffii keessa jira kiristaanummaan isaanii. Kiristaanummaan isaanii amalli namoota kanaa hin bulluqsanus hin qabbaneessanus giddu gidduudha. Tokkoffaa Tasalonqee boqonnaa 5:19 hafuura qulqulluu hin ukkaamsinaa. Wanta waaqayyo immoo namatti dubbate himsiisu maal hin godhinaa? Hin tuffatinaa. Addisuu madabanyyaa turguun maal jedhaa? Abiddicha hin naamsinaa. Raajummaa immoo maal hin godhinaa? Hin tuffatinaa. Macaafi qulqulluun maal jedhaa? Shinkomataan jira maal hin naamsinaa? Hafuura hin naamsinaa. Raajii hin tuffatinaa. Hamma lammaan kun waldaa keessatti akkami? Yoosef kan inni hidhame maal gatee argeef? Abjuu arginaan erga hidhanii mul'atan arga itti kan sin ajjeesin.
abjuu argeetu kan inni hidhame. Silazii waldaa kiristaanaa keessatti arras maaltu jira? Hin argituuti zim jedhi. Waan lamaan gooftaan godhaa jedhu waldaan gadi balleessaa jirtu kun maal taateetti? Lodooqiyaa taate. Kanaaf namni kana hojjetu hundinuu maal jedha? Isin hafuuricha hin balleessinaa jedha. Hafuuricha hin balleessinaa. Hafuurri Waaqayyoo ganama kanaa kaasee isin keessatti baay'atu. Si tufuufanii of keessaa si baasuufanii si achi waa'ee kee dubbachuu dhiisuufanii of keessaa si balleessuufanii waa'ee kee dhiisuufanii achi buutee si irraanfachuufanii afaan koo keessaa si tufuufanii jechuun Waaqayyoo Lodooqiyaa yookaan waldaa argamu harka Waaqayyoo afaanitti baatee deemaa jiran. Dubbii kootiin si jiraachisa waan ta'eef afaan koo keessa jira jireenyi kee, afaan koo keessa jira eebbi kee. Mee afaan Waaqayyoo keessa kan jiru eebbi keessan galgala kanaa kaasee isin hin tufin Waaqayyo. Itti tola afaan isaa keessatti afaa maqaa Gooftaa Yesuusin. Ganama dubbatee galgala irra siifa deebi'u Yesuus. Ganama dubbatee galgala irra siifa deebi'u Yesuus. Ganama jedhee saati booddee irra siifa deebi'u Yesuus. Sii kadhataan jira kadhata jabaa. Waldaa Lodooqiyaa siin hin jedhin si jaallatu deebisee Yesuus. Si tufuufanii waa'ee kee dhiisuufanii waa'ee kee irraanfachuufanii maal ennaan pheenxeedha hin kadhattu pheenxeedha hin faarfattu. Waaqayyo gaafa si tufe eenyutu itti si keessa? Rakee kaasee yaa Yesuus nan tufin jedhime maal? Kanaaf ilaali waan keessa jirtu ilaali. Na kadhadhu edem maal ennaan siifan kenna gara koo kottu. Ilaa ija keetiifis qorichisaa na bira. Qullaa keetiifis qorichisaa na bira. Maaltu si keessa jira? Yesuus si keessa hin jiru. Ati Yesuus keessa hin jirtu taanaan maaliyyuu yoo qabaatte nothing qaafoo. Yesuus Kiristoos warqee barbaaddaa warqee abidda keessa darbe na bira jira. Wayyaa barbaaddaa wayyaa keessa bifaan adiitu na bira jira. Agartuun kee akka banamu barbaaddaa qorichi ijaa na bira jira. Maqaa Gooftaa Yesuusiin dooktarri dhuunfaa keessan bara eegaris baranas Yesuus duwwaa isiniif. Ilaa ergaa tokko fideen darba namni horu jira namni abbaa qabeenyaa ta'u jira. Dooktara dhuunfaa garuu galma hin qabatin dooktarri dhuunfaa kee Yesuus siifata. Akkas jedhaa jira Yesuus qorichi ijaa na bira. Wayyaan na bira. Warqeen abidda keessa darbe na bira. Qabeenyi guddaan na bira. Soorummaa yoo barbaadde na bira. Eebba yoo barbaadde na bira. Dhiisi. Konkolaataan keessa hin jirre dhiisi. Hojiin keessa hin jirre dhiisi. Suuqiin keessa hin jirre dhiisi. Tajaajilan keessa hin jirre dhiisi. Kanan keessa jiru sii wayyaa na biratti jilbeenfadhu.